Mandi fi dheeraa. Halas. Habibi kota habibi tai nabi. Ha hodi nicha. Ha mubaraki hodi nicha. Abu kata. Adila kira ni. Abu ber anak mubarak kenapa mubarak? Barakonya ada mekonya. Anak mubarak kenapa ege kenapa tu ni? Abdullah betul belan tu ni ber. Oh apa nak kau? Dawato tak nak kono. Mama tu ama wanyata nu inu vide. Usahanya jira mubarak ko. Ha mubarak di nicha. Betul. Tapi berapa kali tak? Abu lah aku menyata ni beti. Nyata ilah jenis cara tu kan. Wallah ilah pura pilih beka. Tapi jenis cara ni kisi aku mamal tapi kan mamal. Jar jenis ya kan jenis tu jaya. Selain mau kemana cuba tu? Ini hari ah. Abu habis tahu ni. Habis tahu ni. Tetap apa sunnah? Sunnah buda. Sunnah abu angkara je dia ada kerja anak-anak tadi. Ini jari ulai baru balik juga. Mubarak kot. Kau beraklas kot. Jika ala raja itu. Halas abu tanam rabi sih lagi. Amin amin. Razia fan tim rabi sih baru. Amin. Tak kau maburi. Tabiligan ni. Rabi sih tak maburi. Nyata jalan le. Abu gawar kandang itu orang jimma. Dua ini kan tu orang nyata betul tu. Kaya awak pakai jimma beta. Tak kau maburi nat. Abar sih ni beta. Dawato tak kaya kuno aku magartan. Muhammadille kuno nubira targama. Aye. Wallahi ka sini kuno ini le aku ni kes juru sini le argitani jirtani. Barbarera. Ala Berarti yang betul. barbarira. Kuno amma nubira dukana ya jira wallahi. Mubarak. Tu nama kerja apa ti? Kuno ha. Buat tanah aku tumban le. Tanah beda. Kami itu tumban. Kami itu mana dia? Mubarak. Kau nubira ta? Me baba kan ke yom galkina. Amma amma sigal china. Amma galkina mi? Meti kabiti kami. Aye. Mal jete me asin tu bodo. Yang macam ni. Tu bodo kon mat. Beto. Beto kota. Kau nubira ta? Kota na situ ka ba kota? Arkam gumda ko. Ko? Apa ni? Beran aja lah. Ana ho. Kanaafuu hordoftoota keenya akkasirra rakkataa jiran Yuusufii, Uzeyfaadha, Abdullahi Rabbii baratana keessa gubu jira. Mubaarak Jamal. Rabbi osoo ta'u sababni namaa ilma namaati kan isa gabbaasee akkana godhu jiru. Siriin tun magaalaa sanaa tana yookiin Yaman keessatti babay'attee jirti. Si gubee. Garuu du'aa ta'aniin Rabbi hojii waan kanan balleessina nama sirii godhuufi. Uuma kanaa kana hundaa'u. Ana mau ninjebar. Nama siri godhuufi. Siri masana ubalees nama. Ana itti sii qaba malee itti fiigamna ayee. Nama siri godhuufi. Siri masana. Itti sii qaba qoy. Gorsuu dandeenyu gorsinee waan kana akka dhiisu goone Atama si galee. toofi qoonuu beektaa si afaaniin badini. Ayyee. Toofi qoonuu osuma waan kanaa hojjetu sheenee waan sana amma nu gaafatee waliif fayyine Wallahi. amma hara biyya biraa biyya tanarraa biyya biraa qayyaratuudhaaf kute Abu Mali beda nama. rabbi bakka naa ga'u rabbi isaa milkeessu jenna nama tokko qajeelchee ta'e bada. Wallahi. Beeku du'aa godhuuf hin dirqama. Amma dubbilee keeti akkuma toofikoo qajeelche diinas rabbi qajeelche. Amiin amiin amiin. Maal beekta? Toofikoon kun qajeelee amma kun biyya jirtu jiraami. Liinaan kun jaarsa siiti. Abbaa ilma siiti. Mubaarak illee nyaata Ayya. Sammuutti. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya nyaata nyaanneeti. Abdallah kanuma manaan geenye agartanii garuu nuti egaa nyaata kana nyaannee booda soomnee dawaa isa fayyisuuf kana dirqama bira dhaabbannee otomaannee hubeetaa jaallaa. Amma jummaanne bar kale anaaf. Akka manatti eebu kana yoo nu hayyame rabbiin nu laafisa qalaafisa rabbi. Kale anaaf Yusuf qaba. Arrammoo Mubaarak idaannee sillee idaannee abboo ammaan sana daawwattoota keenya kun amma nyaata nyaanneeti dhiqannee bishaanillee gubbaa dhunneetti walitti deebinaa. Abdallaan silaa beektanii hin galu yoo liidhaa dhufte malee galuun isaa shakkiidha maaliif nu heeyyamuutti hin jiru. Dawaalee itti goonee nyaata illee rafinnee fi Yusuf illee nyaata fidee fi kanaaf Abdallaan silaa hin galu ni mokorraa itti ni haawallaa haga nyaata nyaannee kaanu. Wantoota keenya amma Abdallah dawaa Uzeyfallee fidee jira. Anillee fidee jira. Immootu dawaa itti goone inshallah yoo mana nu gale manatti ni galchina. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi daawwattoota keenya jira jirtu isin jecha salaamtaan teenya irraa kadhee lagaa fi gargaartamte bakka jirtan maratti isin argamtu isin jenna. Kunoo Yuusufii fi Abdallah ittiin dhaquu deema. Akkuma Yuusufii fi Abdallah barbaadu kuteen Uzeyfaa hafanii nyaatas kadhaa fuudheetiin jechuu argatte waan isaan nyaatan amma Yuusufii fi Abdallah jalatti olii gadi dararamu jira.
amma waqtiin tun sa'aatii 10 akka guyyaadha. Viidiyoon tun yeroo gadi bamtu Allah lama hin beeku. Viidiyoo tana waraabne jechuudhaaf gadi hin dhiifnu soomoodha qabnee gadi dhiifna beektani. Kanaaf daawwattoota keenya nyaata fuudheetiin motora namas yemanii takkaan bakka kanaan na fidiyee mirkata godheefi motoraan bishaanii fi waa hunda nyaata waan nafeessa gahuu fi baatullee hin beeku. Akkasittiin kunoo isaan barbaade deemu jira jechuudha daawwattoota keenya. Yusuf Tusaan Abdallaan galuu fi didee na fakkaate ani torbaan kana yaa'inna jira manaan jira. Sababa Abdallaa fattiin dhaqinii yaade achi keessa hangaan barbaadutti silaa kalee viidiyoo isaanii kalee dheengadde yeroo laalu as keessa naannoma kana akkasii daawwattoota keenya magaalarraa baheetiin eegaa magaalarraa bahee booda kaameraa waraabuu jalqabee waliin qadaa kan nyaannu ta'a nafaana turaadhaa jechuun hoggaan isaan bira ga'e isaanumaa waliin taanee qadaa keenya nyaachaa Abdallaa harka dhuunfannee galchina inshaallah akkasumas yaadina hangaaniin isaan bira ga'utti amma qalbiidhaan isaan barbaadaatiin deemu jira akkanuma deemaan jiru isaan barbaadaatiin deemu jira jechuudha. Akkasii daawwattoota keenyaan miidhaa nu godha Abdallaa kana rabbi manatti haa galchu. Kana boodaan Abdallaan nu fayyee nu wayyaa'ee taanaan maal goona seetan dhageeffadhaa. Gama fayyaatti gama isaan namaa waliif fayyisutti deemna malee akkanumaan cal jennee walitti ilaallu liinaa isatti haasofnee amansiifnee Yusuf yoo jitaanee Yusuf Hajii nama bulchaa Hajii hedduu jira walitti araarsinee jireenya isaanii nagaan haa jiraatanii. Kanaaf nafaana tura Yusuf mee eessa jirta? Abdallaa agartee? Boo? Daawwattoota keenya Yusuf Awwaatee obsa. Abdallaa agartee boo? Nagaan warra katanii yaa narra laayina mana qabaa yaa'itiin jira. Laara kun qabu beekte? Haalan. Barbaadu jira. Kuni maalidha ka deemtu? Kuni maali ka deemtu? Kamal. Adaadha mee seefaanoo? Bishaan jala dhumeetiniin bishaan amma kalas fiduu kutee dukkaana kutee saayikilaan deema. Akkas ani immoo akkasanii muka kana beekta. Kaasiin dur itti godhe. Kana beekte kana itti godhuuf deemu jira. Kadaas fidee jee maa dhufu ka waliin nyaana. Muka kana kun dhugoo baatees Abdallaas bira deena. Abdallaan illee bira si keessa Abdallaan keessa keessa jira jedhi. Muzaifan bishaan haa fidu. Kala sarakon qofaadhaa fiddee fi atillee ani illee beekta waa fidee fi. Dhugoo baatellee ani yamanii tokkoon naa fidda jeeni itti dhaamee biraatiin lafa hojii. Kalas kalas sarakon qabu. Sarakon qabu nin dhufa Muzaifallee naa dhufu akkasii siin jedha. Mukatti goone dawaa goonu barbaadu jira. Jira. Muzaifan dawaa fidee jira. Immootu anillee kan mukaa kanallee walitti cafayne taisaa ka bishaanitti beekta wanta akka zayitati. Itti naynee waliin rakkoon qabu laa. Akkanuma yaanan wayii amma dhumne. Duuba mucaa maaliif taa'ee mubaarakii qabana waqtiin tuni laa. Mucaan daa'imta boo wayii akka haadha taate Abdallaa bira na geessitan malee jedhee Muzaifan jala butee fidee dhufe amma. Muzanuu fidee beelottee. Apa Uzaifa ina imbana Uzaifa ina di bidiya no Uzaifa Uzaifa shayya jadi Uzaifa na adu futi
Akkasii daawwattoota keenya kun Muhammadillee akkuma agartan kana nyaata fidee fi dhufee jechuudha Abdalla. Inshaallah nyaata kana itti kennineetini akka inni nyaatu goonee mana galchuuf deemna. Uzayfalleen immoo bishaan wayiitti erge bishaan sanaa fidu. Dawaallee immoo itti godhuuf deemna. Illee kun miini kiyya kana ka dawaa itti godhu jechuudha. Walitti qabeetiniin inshaallah kiyyaaf Uzayfaa walitti daballee itti tumnee itti riina akka fayyu inshaallah abdiin qabnaan isin jenna daawwattoota keenya. Isinillee fi daawwattoota keenya Yuusuf fi Uzayfaadha hundi isaanii taa'aa jiranii. Mubarak ibidda si qabee gadha. Isaan dadhabanii jiran sababa Abdallaadha jechuudha. Kanaafuu ammoo nuti yaada kanatti aanu Abdallaa asumatti dhufnee ilaallee yookaan nu harkaan boo osoo hin taane fayyifnee inshaallah rabbi qa fayyisu gaafa mana galchinees nuti akkam goona waliigaltee isaan lamaanii haa taasifnu hawwanni hin jiru. Wallahi dhugaatee. Waliigaltee isaan lamaanii dirqama shayitaana jidduu jiru kana isaanumaa isaan lachuu wal bira finnee nama quraana itti qarootti finnee nagaa isaaniitiin jireenya akka namni jiraatu haa jiraatani. Nullee yaada akkasii anillee yaadu rakkoodhaan hin feetu. Wallahi anillee yaadni hanqabu yaaduma akkasiisani yaaduma amma ati qabdu kana anillee yaadni hanqabu. Inshaallah liina ammoo Uzayfaa itti ergee ture. Liina Uzayfaa itti ergee gorsii jedheeni ture. Gorsii maal jettisi mee yaada? Maal narraa feetanii Yuusuf maaliif Abdallaa jala deema? Jala hin deemu jedhee bira. Jala maali isi beekan tana yaake? Jala maa deema? Mubarak. Kau kau nak? Wai badia. Badia dia ko, dia dalata ko. Kiyati magalat dalate mari betawa ya. Daawwattoota keenya kun Mubarak wajjin taphachuu jiraayu. Nutu tole baadiyaan kun kuno daa'imti kun kuno si gubde daa'imti kun kuno akkuma agartan kana wallahi kuno abbaa anu gubadde daa'imti kun kuno abbaa kiyya biraan deemu jedhe itti naqa amma magaalaa irraallee azaanu jiranii kuno halkan meelaala wallahi daa'imti isin gartan xiqqaan kun abbaa kiyya bira taa'u naa wayya jedheetiniin liinaa jalaa badee kuno baadiyaa kana keessa hojii jirraa jechuudha wallahi akkasidha. Si gubaas kenna na sii qabaat abbo bar Mubarak na qabsiisu jira. Mubarak na qabsiisu jira. Bakkuma itti qabee qabbanti na geesse naan jedhe. Magaalaanis fagoo bar. Uzayfa nama arfaa duuba haa toltanii gadaa argatanii reeti. Rakkoon qabu beektaani deebee Uzayfaan isa bira oole. Amora beektalu makan urraa banatti haa gaddu baleesoo. Wallahi daranamtanii narrallee maaliif ayyaadaan haa darbu malee beekee isin bira kanatti dhufee isa barbaadee waliin wajjin qabamaan jiru. Kunola Uzayfaan dhufee jira. Akkasii daawwattoota keenya kuno Uzayfaalleen bishaan fidee dhufee jira. Yes Mubarak wat. Kuno Mubarak kuno kot. Mubarak. Kau Mubarak ko? Kau nabi? Kau tidak ibadah. Uzayfa. Kuno Mubarak ini aku magar tangkan agak balat jira jede. Itulah Mubarak. Yes. Kuno aku magar tangkan ada waktu itu kerja dalam ketika pun abah kiri bira tahu je jere wallah kabbana kuno. Akan nabira tahu jira. Marhaba Uzayfa. Mubarak abban tiraje tenan jannan kala sampai sagal cin. Foto hoyi kadang na foto. Kadang na. Abdallah ro aja deh. Abdallah ni. Oda bidu. Yalu ini wajah mau di mana ni? Yo nuang katanya nama kananya ada kari dabrami. Akas rilai. Yo nuang katanya. Ya aku anak Mubarak pada lebar. Yo nuang katanya wanti itu zaman di Jawa Jidale. Nubi di Yetin lebih rajin. Nakik juga nakik. Iratin dah. Akar kata nakik.
Juga pertama dia ada orang zaman tadi. Nak. Ya ada tadi Abdullah Fabira itu Fabira tak kayu ninje. Itu wani sini boto ini bela. Lagi. Ada mana wani lagi. Kita ada kita aku bawa kapten. Abu tertutup bermatamu dia. Ini pertama ini. Tidak. Abdullah nama isi jere. Terus mandi jadi. Mandi. Mandi biar. Abu mandi. Halas. Bishan Habibi ko Habibi ta. Tain nabi. Ha, hodi nica. Ha mubarak hodi nica. Abu kata Abdullah ke beri. Abu ber anak mubarak gano mubarak ya dah. bar ko nyade ko ya ko anak mubarak gano bar ege gano ko ne. Abdullah betu be lan tuni bar. Apa nak kai? Nda wato ta kai na kuno. Mama to ma wanya to no inu fide. Usanya dira mubarak ko. Ha mubarak di nica. Betul. Tapi berapa kali tak kai? Abu lan aku menyatu ni beti. Nyata ila jennata rabi gano. Wallahi la ko rabbi ni beka. Chaske jennata kan kesi aku mamal takku bar amalat. Jar jille se akan jen tuja yawo. Selain mau kebaca baca. Ini hari ah. Abu habis tahu ni. Habis tahu ni. Tebak sunna. Buda. Sunna abu angkalnya dia lihat gede anak-anak dan Ini jari udah baru mali biwat. Mubarak ko. Oh bira kelas ko. Jika ala ada raja ribu. خلاص أبور تنو ربي جل وعلا Amin amin. رازيا فانتي مرا ربي جل وعلا Amin. تا كم بري Tapi juga nih. تبي لقى أنني ربي سيد تا بري Nyata jalan le. أبو كابر كنت يوم تمر جمعة Baiknya kan kalau gak nyata mantul tuh. كاي أبو بقى جمعة تمر بيتا كم بري نات أبار سيا دي بيتا Nda wato ta kai kuno ko magartan. Mamadille kuno rubira targama. Aye. Wallahi ka sini kuno inille akai rako ni kesi juru sinille argitani jirtani. Barbarera. Ada Berarti yang tan. barbarera. Kuno amma rubira dukona ya jira wallahi. Mubarak. Turun magar camiti. ulo ha Oh tanah tanah mau dumba le. Tanah beda. Kami itu bang. هم يتمر إبداع Mubarak. Kono berita. Me baba kan ke yom galcina. Amma amma su galcina. Amma galcina me. ما تكبر تكبر Aye. Ma jete me asin dubbado. يوم واجن Dubbado komet. Dubbado. Betu ko. Kono berita. Ko tana jitu ka ba ko tu. Arkam gumda ko. أركب بلا أبو أني بيرنا بلا Ana ho. Kanaafuu hordoftoota keenya akkasiin rakkataa jiran Yuusufii, Uzeyfaadha, Abdullaa Rabbii qabalatana keessa gubu jira. مبارك جمس Rabbi osoo ta'u sababni namaa ilma namaati qaree isa gabbaasee akkana godhu jiru. Siriin tun magaalaa Sanaadama yookiin Yaman keessatti baay'attee jirti. Si gubee garuu du'aa hidheesaniin Rabbi hojii waan kanan ni balleessina nama sirii godhuufi. Uumama kanaa kana hundaa'u أنا مو نجيبر نما سيري بدوبي سيري مثلا أو بس نما ana itti sii qaba malee itti bigaa. نما سيري بدوبي سيري بدوبي Itti sii qaba kun gochuu dandeenyu gorsinee waan kana akka dhiisu goone أتما سيجله toofi ooluu beektaa si afaan hin badini. أيه Toofi ooluu osuma waan akkanaa hojjetu sheenee waan sana amma nu gaafatee waliin fayyine والله جون amma kara biyya biraa qayyaratuudhaaf kute أبو ما ربيت نما rabbi bakka naa ga'u rabbi isaa milkeessu jennaan nama tokko qajeelchee ta'e bade. والله Beeku du'aa godhuuf hin dirqama. أما لا هم دبلي كذي أكما توفيقو كجيلجي لينا سربيا كجيل Amiin amiin amiin. ما لبيتا توفيقو نكونو كجيلي أما كنا بيجي جرتو جرامي لينا كون جاسا سيتي أبا المسيح Mubarak illee nyaate ba. Kanaafuu kabajamtoota daawwattoota keenya nyaata nyaanneeti. Abdullaas kanuma manaan geenye agartanii garuu nuti egaa nyaata kana nyaanne boodaani waan tokko kadhannee jechuun soomnee dawaa isa fayyisuufi kana dirqama bira dhaabbannee maannee hubeetaa shaallaa. محمد جمان بركة أنا Akka mana deemu kana yoo nu hayyame rabbiin nu laafisa qalaafisa rabbi. كالي أنا في يوسف كما Ayyee. أرمو مبارك داني سيلي داني أبو أمان سنة دعوت تكني يقولون أما نياتا نيانتي دكانة بشان لقوا بعض النت ولد بنا عبد الله سلابة تنينغلو يولي لا تفتح ولا يغلو ساشا كلا مالي في نو هي متنجرو دوالة تقول نياتا اللي رفينا في يوسف اللي ياكل في تنافي عبد الله سلابة ينغلو نيمو كرة اتنيها ولا حاجة نياتا نيانة كانت Daawwattoota keenya amma Abdallaa dawaa Uzeyf illee fidee jira. Anillee fidee jira. Immootu dawaa itti goone inshallah yoo mana nu gale manatti ni galchina.
فيديو براتي نانغا ولتي ديبنوتي نغان نطران سنين جنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته